dubbiin kun dhugaadha moo soba hamma jedhamu. Dubbiin kun qabbanaa deemamoo laafaa deema. Isiin kun hoo namoonni hedduun koomantii isii irratti wanti itti xiqqeessitee baga goote. Namoonni hedduun koomantii isii irratti kan ijoollee keenyatti gammadan hedduutu jira. Xilaanni fagoon jiru si keessa jira. Ollaa si jira. Maaliif hordoftootaafi kabajamtoota assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee warreen amantaa biraa qabdan annaga jira alhamdulillah galata rabbii jira jirtu fayyaa keessan nagaa keessanii jecha asumaan viidiyoo kee kan ammoo like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Dhaamsi keenya har'aa viidiyoo nuti qabannee isin dhufne akkuma beekamu waa'ee haadha sabboontuu seenaa mucattiin haadha sabboontuu biraa baddee sababa maaliif baddee dhimma maaliif baddee icciitii cimaa hajjiitti hoo maaliif himatte. Mucattiin haadha sabboontuu icciitii cimaa hajjiitti himatte. Icciitii cimaan isin hajjiitti himatte rakkoon eessa akka jiru. Haati sabboontuu akka nama waan tokko hin balleessinitti hajji bichaa badii gootee badaa gootee isa bichaa ka dubartii isa bichaa miti hajji miidiyaa irratti bahee malee hedduu dhiiraa kan dhokatanii dubartoota irratti waan hedduu dalagan hedduutu jira. Miiliyoonan jira. Ifama miiliyoonan jira. Kana walirraa hin beekne jechuudha. Kanaaf otoo ijoollee san kaleessa qaqqabsiiftu taate haati sabboontu har'a isiin akkam jirti maaltu itti dhaqama. Ilmoon isii waraqaa biyya sanii yoo kan qabaattu ta'e ilmoo isii fuudhuuf deemu suni hoo akka hajjiitti baqataadha. Dursaa namni waan tokko dalaguun duratti waan tokko beekuun isa dirqama. Kana beekuu qabdan. Maaliif loluun duratti loluun duratti of toltuu godhuuf gaarii godhuun duratti waan tokko keessa gabbaanii hubachuun bareeda. Icciitiin intalli haadha sabboontuu biraa baddee hajjii bira dhuftee icciitii cimaatti himatte rakkoon mana haadha sabboontuu keessa jiru maali? Intalli tuni hojjechuuf biyyaa dhufte taa'uuf biyyaan dhufte. Taa'uuf erga taa'uu barbaadde maal godhu baati? Biyya isiitirraa karaa kan akkatti dhufte hin beekti. Maatii isii waan keessa jiru hin beekti. Intalli tun icciitii cimaa erga hajjiitti himatte. Hajjiin immoo tarii mana hojii galchisiisuu danda'a. Bakka isiin amma namni tokko yeroo dubartii takkatti waa tokko isin hima. Su'uudha Arabiyaa keessatti jechuudha. Nama ofii kiyyaa beeku dhugaa rabbii dubbachuudha. Dubartii takkatu abbaan manaa isii sheeka ture. Ijoollee lama qabdi. Mucaa tokko dhiira tokko qofa qabdi. Waan isin ajaa'ibu waa'ee mucattii kanarraa isin kaasee jechuudha. Mucaa tokkoo fi mucattii takka qabdi. Abbaan manaa isii sheeka. Garuu sheekaa jidduu yaani namni nama jimmatti qara'anii turanii bakka isaan nama bakka rakkinna yaani nama rakkata. Achumaan haati mana isaa jimmatti qara'anii turanii gara Adaamaatti dhufan biyya isaanii jechuudha. Isaan ala taarsiitii biyya keetti galanii isii tanallee fuudhanii dhufan. Erga dhufanii Adaamaa qubatan. Gaafa kaanii ijoolleen obboleessaa abbaa manaa isii suuditti waaman. Suuditti waamanii gaafa kaanii mallaqa isii si erginanii akkuma fedhan godhan jechuudha. Akkuma taate kaatee lafa wayii bitatte. Wanni kun keessatti mee qaqqaba hubadha. Lafa wayii bitatte gaafa kaanii isii mandalagattu tana bakka mallaqi isii harkaa fuulessu mucatte. Isiin tun immoo haadha ilmaaniitii abbaan manaa isii gargaarti. Bu'aa ijaarrachuuf ijoollee hin barsiifti. Gaafa kaanii maal gooti isinitti fakkaatare gubatte. Malleen isii rogaan biraan ga'u abbaa manaa isii san biraan ga'uuf maaliif ijoolleen biyyarraa ofii maqaa ofiitiin biyyarraa fidan kun akkuma fedhan isii godhan mallaqa isii. Gaafa kaanii ollaaltee gallaaltee illim jettee badde. Abbaa manaa isii saniin walii galtee nan himin hin duute jedhanii heerumte jedhanii anaafatti erga walii galle ilmaan keenya guddifannaa. Wanni jaratti si hin himin jettee abbaa manaa fi kana walii galtee xiffira jettee waggaa lamaa ija badde. Gosoqanii dhaban isaanillee bakka isiin baddee hin heerumte maqaa isii balleessu gatta'an. Abbaa manaatiif isiin walii galanii jiran. Gaafa kaanitti waggaa lama keessatti waan duraan waggaa
afur shan isaanirraa mallaqa ergaa turteera waa waggaa 2 keessatti mana akka isaan ijaaratanii san wallaahi asii mana akka isaan ijaaratanii san ijaaratte jechuudha. Ijoollee ofii barsiisaa gaafa kana arga dhagan itaa ati ka isiin si kuba qabdu nutti mudiddaa bakka isiin jirtu jedhanii abbeera isaanii kanatti ka'anii aaruu qabanii ooduu qabanii jechuudha. Maaliif ree inni jireenya ofiitiif ilma ofii jijjiiruu barbaada. Isiin immoo illikii keessa seentee isaan viillaa ijaaratan ani maaliif ijaaran kan jettu illikii keessa seentee waggaa 2 dunuunfattee dalagattee viillaa akka isaan ijaaratan isaan ijaaratte ilmaan ofii guddisaa abbaa mana ofii gargaaraa ijoollee 2 barsiisaa kana keessa sheetichi qonnaan qabanii lafa isaanii bakka koontiraa ta'u yaguutu uumamaa kana kennitan ijoollee ofii nyaata godhuu fi ofii uffata irraa miidhuuf ijoolleen garuu jechuudha garuu kunuunsi guddisa waan ija kiyyaan arge jechuudha wallaahi. Kanaaf intalli hajjii biraa battee hajjiin ani hin beeku mucattiin akkana rakkoo natti himate jedhe tarii mucattiin dhokkattee jijjiiruu barbaadde tarii dalaguu seenuu barbaadde dalagattee jiraachuu barbaadde malee maalma namaa teettee nama hojjetaa nama wal lolaa akkasiin icciitii matattee namni tokko dubartiin fakkeenyaaf sabboontu namni walitti bu'a. Akkasiin icciitii matattee sabboontu fi wal lolanii achirratti immoo haati sabboontu mucattii tirattee sirriidha haati sabboontu maaliif mucattii san tokko qabdi dhiira tokko qabdi loluu dandeetti. Ijoolleen biyya Arabaatti guddatte kun xiqqoo kun biyya Arabaa saniif taate waan taateef tuqaan dandeettu. Kanaaf jechuudha lolli isii wanni lolchisiisu hin jiru. Wanni poolisii hajjii qabsiisiiftu hin jiru. Wanni poolisii abdii qabsiisiiftu tokko illee hin jiru wallaahi. Maaliif isiin borgabbaatee abbaa feetee duuba deemuu dandeetti. Borgabbaatee mootiyyuu hajjii makanatu jaaladha jetti maal godhuu dandeetti ati sabboontu waa tokko godhuu hin dandeettu wallaahi. Maaliif mirgi isiiti jechuudha. Abbaa faatii isiituyyuu amma waa godhuu hin danda'an. Biyya bakkaa keessa jirti dalagadhee jiran dhufu jettee mirga isiiti. Garuu immoo akkuma nama ilmoo isiitti akkuma nama maalitti ijoollee irraa rakkoo kun gatii guddaadha. Qabbanaayii rabbisi haa qabbaneessu haa haadhateen jennaan ijoolleen isitti aaranillee maaliif haadha isaaniitiin dhiisanii fi maaliif hajjimmaan hin dhiisaaf. Garuu hajjiin gowwaadha. Gowwaan isaa maanni baqa waan godhin godhe jedheen godha. Dhiis jedhan dhiisa. Garumoo abdiin ni mul'isaaf. Garumoo namni itti qirin jedha. Otoo duuti hayaatiin qabbanaayin kana godhuunis immoo tarii viidiyoo duraa waraabames ta'uu danda'a. Hin beekamu. Garumoo akkana nama ofiitii irratti raawwachuun abadan hin barbaachisu. Dhuguma rabbiitti isin jedha. Kan akka qootiitti waan akkana namarratti raawwachuun abadan hin barbaachisu. Waan hundumaayyuu rabbiin nu haa laafisu. Rabbiin yaada muraada keenya nu haa guutu. Rabbiin galmaan nu haa ga'u. Waan yaadni kulli garuu rakkoo akkanaa kana waan akkanaa kana irraa of eeggannoo cimaa gochuun dirqama keenya obboleeyyan tiyya isin jechuu barbaada. Maaliif baay'ee ulfaata. Wallaahi namarratti hama yaaduun baay'ee ulfaata. Riskii namaa qabuun baay'ee ulfaata. Jireenya biyya bakkaa keessatti bakka an akka kootitti jechuudha. Maaliif namni rakkoo arge tokko fakkeenyaaf abbaan manaa isii mana hidhaa jira. Obboleessi abbaa manaa haadha sabboontu abbaan manaa haadha sabboontu dhiirsisi jechuudha. Mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jira. Obboleessi dhiirsallee mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jira. Kana beekuu kana laaluu qabdi. Namni yeroo hidhame maal ta'uu qaba? Namni yeroo biyyatti gale hammam cinqama jette kana yaaduu qabdi. Wallaahi lasii waan akkasii yaaduun qabdu isin jechuu barbaada. Viidiyoo kiyya isinitti dheeressu hordoftootaf kabajamtoota kiyya asuma viidiyoo kiyya laayik godhaa, sheer godhaa, sabskiraayib godhaa. Wal haa jajjabeessu mana jabeessaa isiniin jedha. Warroonni yaada qabdan qeeqa qabaattan marhabaa labsaala fiiku. Koomantii naa barreessaa yoon dogongorallee yoo dogongora qabaadhaa isin sirreessi viidiyoo akkatti waraabee naan jettanillee wallaahi ani qophooftuudha. Maaliif gorsa nama fudhatu hadastaan hattaa kana arrabsallee waa tokko iddoon kennu jechuudha. Maaliif yeroon akkasii miti.
كان ما الرب في الرب وفي فلت ما سيافة ديما مالي إن شاء الله ربنا ما كسر لنا راح قبو كناف فيديو كنا لايك gochuu share gochuu subscribe gochuu hin dagatina isin ni barbaada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baay'ee isin jaaladha hundu keessan